I he she you we. Karreef qeerroo quba qabdu istoodiyoo xiirroo yeroo hedduu qabsoo keessa ture achi hidhaaf rakkoon itti fufe arra ga'e amma kunu yuutuubii mataa isaatii banate akka haaraa dhalate tiroo stuudiyoo yuutuubii isaatiin akka haaraatti dhufe tiroo stuudiyoo yuutuubii isaatiin akka haaraatti dhufe. Akkam jirtan uummata jaalatamaa fi kabajamaa ani weellisaa irra beekiti. Akkoo beekamu YouTube Xirroo yookaan studio Xirroo subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan jajjabeessaan isinin jedha ayyee galatooma. Jirra jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo an weellisaa Jamaal Usmaayilii weellisaa fi qindeessaa muuziqaa artistii Feesal Abdurrahman chaanaala mataa isaa Xirroo studio waan banatee jiruuf akka subscribe share godhuudhaan cinaa dhaabbattan kabajaa fi jaalalaan isin afeerree jirra. Akkam jirtan qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessan ani weellisaa fi qindeessaa muuziqaa Okaash Ahmadin jedhama. Qabsaawaa fi weellisaa Feesal Abdurrahman Xirroo stuudiyoon YouTube chaanala mataa isaa banatee waan jiruuf hundi keessanuu share subscribe godhuudhaan akka bira dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafadha galatooma. Tole akkam jirtu ani weellisaa Diinaas Dhaggaati. Xirroo studio YouTube haaraa qabatee waan dhufeef share subscribe gochuudhaan aartii keenya haa jajjabeessinu. Yooyaa jirra jirtu jaalattoonni fi dinqisiifattoonni aartii Oromoo marti keessan bakka jirtanitti nagaan kiyyeessan nagaa qabu. Ani weellisaa Masfin Gaaddisaati. Har'a kanan dhufeef weellisaa fi qindeessaa muuziqaa Feesal Abdurrahman Xirroo studio jechuun YouTube chaanaalii banatee waan jiruuf share subscribe akka gootan kabajaanan isin gaafadha. Galatooma. Iyyanika YouTube keenya guddifachuun xiqqaa ofii abbaa guddifataa. Guddaa fi abbaa jabeeffataa isiniin jenna. Eeyyen kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo ammaa kan daawwachaa jirtan yuutuubii chaanalii Xirroo Stuudiyooti. Hundi keessan yuutuubii Xirroo Stuudiyoo irraan nu argaa jirtan kana akka share, subscribe, like gochuudhaan wajjin dhaabbattan gammachuudhaan isin affeerra. Xirroo Stuudiyoo TV.